Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuu waan hundumarra waan caaluuf tole nagaa kootti aansuudhaan viidiyoo kana laayikii godhaayii akkasuma waan tokko waanan qabadhee dhufe tokkotu jira waaqayyoof haa galatu. Egaa guyyaarraa keessatti homaan jennu kaleessarree homaan jennu garuu waan tokko jira jiraatus kana badaa miti siniin jedha homaa miti. Ani tiyya tana baay'een qoradha jechaadha baay'ee dhuguma rabbiin qoradha baay'ee natti himti akkasuma viidiyoo tokko illee wantoonni ishiin karaa WhatsApptiin na ergitu baay'eetu jira akkasuma immoo kaleessa galagala waalaan arge keessaa ijoolleen keenyarree buusanii karaa gruupitiin an ergan tokko jechaadha ijoollee baay'een achi keessa jirtu jedhee yaada kan gara koo dhuftanii dubbistanii achi kan dhaxxanii jirtu. Gara gruupii sanaa jechaadha. Bilbila keessan irratti sa'aatii 3 hanga meeqatti cufadhaa kaleessa kan jedhan tokko dadhabee tanaan hin hojjenne viidiyoo sanaan dhiise. Garuu argeen turenis BBC isaanii gubbaarratti argeen jira afaan Arabiffaatiin barreeffame. Akkasumaan illee afaan gara Oromoo keenyatti hiikeettanan laalee ture jechaadha. Wantichi sirriidha garuu ammam dhugaa akka ta'e ammam sobaa akka ta'e wanti ittiin adda baafadhe maaltu jira seetan. Bilbila ijaan madaamiti yan nan gaafadhaan yeroo baay'ee waan an argees waan an dhagees dursa ishiin gaafadha jechaadha akkamitti akkana jedhanii hin jedheen waanuma sirrii ishiin natti himti jechaadha ishiin. Innaa bilbila kana cufadhaa galgala jedhanii ijoolleen baay'een illee kan birrattan kan sodaatanii hin jirtu turtanii ani garuu sodaasa hin qabu waaqayyo tiksee kooti. Waa tokko na dhibe wantichi maalidha seetan fakkeenyaaf isaan bilbila keessanii simii keessan eessaa fuudhanii akkasuma bilbila nama hundaa irratti miti kan isaan godhanii kan warra xiyyeeffatan warra wal lolu lamaani malee simii keessan eessaa fuudhan akkasuma ijoollee baay'ee lakkoofsa Itoophiyaatiin fayyadamtu WhatsAppis ta'ii Imoos ta'ii lakkoofsa biyyaatiin fayyadamtu malee lakkoofsa biyya kanaatiin namni fayyadamu nama muraasa jechaadha. Muraasni keessa fayyadamtaniyyuu lakkoofsa ittiin Imoo WhatsAppii banattu malee kan qarshiifaattiin guuttannetu jira namni sinirraa yookaan isaan lakkoofsa keessan namni beeku yookaan isaan keessa namni beeku hin jiru waan akkasitti irraafamina dantaa hin qabaatinaayi bilbila isinitti fanaddaa of eeggadhaa cufadhaa minaamin kan jedhu sana argeen ture ani soba mitichaadha eenyu irratti arge BBC isaan irratti arge innaa waan oduu isa eenyuuti waan ta'eef kuni dhugaadhaan jedhu jechaadhaan tuffadheen bira darbe shii gaafannaan lakkiinaan jette antiyya jechaadha isaan keessanii kana dhiisitoo Numa warraas keessatti dhalatee jiraatu kana irratti iyyuu waan akkasii hin godhan isa warra walola qaban malee nuyi miti nun ilaalchisu wanti kuni dhiisi waan akkasii ati yaadin iyyuu bilbila kee akka barbaadetti fayyadamuu dandeessaa cufuu maal sin barbaachisu maal ta'e cuftaa bilbila waan akkasii kunoo bilbilli kiyyaas banaadha kee ijoollee kiyyaas banaadha immoo simiyyuu fayyadamtee iyyuu namni simii keetti waan akkasii godhu hin jiru sodaatinaan jetee turte jechaadha. Kanaaf wantoota akkasii kana yeroo dubbata yookaan yeroo eenyu jettan sodaatinaa siniin jedha ijoolleen keenya bilbila keessan irratti illee fayyadamuu jedhan olola sobaa irratti kakkaasaa jiru waan ta'eef nagaan hin bu'a kanaaf waan nagaa bu'uuf abdii qabna moo akka nagaan bu'u jechaadha. Akkasumallee waanan giiftiitii gaafadhe jechaadha dhugaa rabbii dheengadda Joordaan jechaadha Joordaanii caafii xiqqoo rukutamtee turte jedhanii ijoolleen achi keessaa natti himanii turan jechaadha maaliitus kiisuun jennaan dafeetu waan ishii gaafadhe dhugaa rabbiiti. Gaafadhee tananii akkamidha maaliin rukutamtee achii maalidha maaltu jira jedhee yeroon gaafadhu lakkii achiinaan jettee odoo dhufuu deemaniiti dogoggoranii tachi rukutan jedhan malee rukuttaa achi miti asiif manaa baanii tachi tasaa rukutanii naan jettee turte jechaadha malee waan lolaa miti jechaadha. Ijoolleen achi keessa jirtanirree hin birratti naan sodaatinaayi homaa miti siniin jedha ijoolleen as keessa jirtanis homaa miti sodaatinaa siniin jedha obboloota kiyyaa akkanatti nafu akka dukkanaa itti nafu hin bari'ee jira hin bari'a fuuldurattis barii jira amshiri siniin jedha harri boruu miti borus immoo waanuma biraatu dhufa waan ta'eef nagaan akka ta'u immoo abdii qabna lafuma jirtanitti kadhataan jabaadhaa du'aayii keessaninis jabaadhaa miidiyaarra deemtanii hin dhiphatinaayi akkasuma imbaasonni lakkoofsa ijoolleen qabatanii imbaasota nu lakkoofsa isaanii nu ba'uu didee nu dubbisuu didanii maal kan jettanii anamma ammaatti sheefii godhadhee hin dubbisne akka kootti
Sababiin hin dubbisneefis silaa balalleen xiyyaara iyyuu hin eegalle waan ta'eef gaafa eegale dubbisanii galuun danda'ama. Amma immoo balalliin silaa hin jiru waan ta'eef akka banamus abdii qabna. Garuu nama amanamummaadhaan guyyaa akkanaa balalleen xiyyaara banama jedhu nan dhabe. Namoonni tokko tokko guyyaa 20 booda banama jedhu. Namoonni tokko immoo waan torbee lamaa kanatti banamuu jedhu. Namoonni tokko tokko immoo nagaa yoo bu'ee gidduudhuma kanatti fuulduratti banamuu danda'a jedhu jechaadha. Afaan nama meeqati waan ta'eef kanarra dhaabadhee afaan isaa kam akka ta'e hin beeku jechaadha. Waan irraa hin beekne haasa'uu hin jaaladhus. Waan irraa beeku qofan isinitti haasa'an isiniin jedha. Lafa jirtanitti dhaabadhaa hin birratinaayi. Guyyaa irraa keessatti gara baadiyyaatti gara fagoodha jechaadha. Garri giiftiin tiyanatti argisiiste baay'ee nurraa fagaata. Lafa sa'aatii 6 nurraa fagaata jechaadha. Kan rukutamtee turte jechaadha. Rukutamaniiru garuu homaa miti isiniin jedha kaayi. Kanaaf katamaa keessarree homaa miti nagaan bu'aa jira. Bakki dheengaddaa rukutamee isiniin jechuu barbaada. Adaraa keessan ijoollee keenya obsaa lafuma jirtanitti waaqayyoodhaan kadhadhaa. Isuma manaas hin baasee abdadhaa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Wantoota tokko tokko laaltanii hin raafaminaayi. Waanuma argitan wajjiniin hin birratinaayi. Akkasuma bakkees baatanii hin deeminaayi. Of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jedha. Waan jiruuf immoo wajjiniin jirra. Akka kamiyyoo ta'e wajjin jirra. Waanuma kamillee yoo ta'e wajjumaan jirra jechaadha. Garuu tokko wal baruu keessanii akkasuma immoo keessa keessanillee wal baruun sin barbaachisa. Mee lakkoofsa WhatsApp kiyyaa kan na gaafattanii jirtu waan ta'eef lakkoofsa WhatsApp kiyyaan siniif hima. Isa qabadhaatii kottaa garee sanatti akka dabalamtanii ijoolleedhaan illee wal bartanii siniin jedha. Lafa rakkootti wal gargaartu waliif birmattu siniin jechuun barbaada. Gara lakkoofsa WhatsApp koo siniif hima. Lakkoofsa Itoophiyaati waan ta'eef lakkoofsi kiyya kuni ida'uuttanii 25 19 73 79 36 44 25 19 73 79 39 44 lakkoofsa Itoophiyaati. WhatsApp kootiin na gaafachuu haynaan jechuu dandeessu. Akkasuma imo irratti illee isinii bu'uu danda'a jechaadha. Inni kuni qabadhaatii koottaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee na gaafattu WhatsApp imo kana lakkoofsi laman qaba ture. Inni kun 25 19 73 79 36 isa kanaan dubbisaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa. Viidiyoo kana like share godhaa. Warroonni har'a dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Homaa miti waaqayyoon kadhadhaa lafa jirtanitti akkuma amantii keessanitti du'aa godhadhaa. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Halkan kun immoo halkan gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee turtii gaarii yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao.